Ashamaa harka fuuni daawwattootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa nagaan keenya kabajaa bakka irraa nu hordoftan maratti isin qabu jenna. Akkam jirtu? Oduu ammaaf jenne isin biraan geenya haga xumuraatti nu waliin turaan afeerraa keenya. Mootummaan Itoophiyaa hooggantoota ABO mana hidhaa jiran hatattamaan akka gadhiisu Human Rights Watch gaafate. Mootummaan Itoophiyaa hooggantoota olaanoo adda bilisummaa Oromoo torba kan ajaja mana murtii malee seeraan ala waggoota 3 mana hidhaa garaagaraa keessa tursiise hatattamaan akka gadhiisu dhaabbanni mirgoota namoomaa Human Rights Watch gaafate. Mootummaan Itoophiyaa hooggantoota paartii siyaasaa Oromoo torba sababa siyaasaatiif qofa ajaja mana murtii malee seeraan ala waggoota 3 mana hidhaa keessa tursiise hatattamaan gadhiisuu qaba. Mana hidhaa keessa tursiise hatattamaan gadhiisuu qabaa jedha ibsi Human Rights Watch. Qondaaltota adda bilisummaa Oromoo torba akka gallakkifaman gaafataman kunneen Abdii Raggaasaa, Lammii Beenyaa, Mikaa'el Booran, Gadaa Oljirraa, Gadaa Gabbisaa, Kennasaa Ayyaanaa fi Daawit Abdataati. Manni murtiin irra deddeebiin akka hiikaman ajaja dabarsus poolisiin Oromiyaa ajaja darbe diduudhaan 6 isaanii bara 2020 irraa eegalee Gadaa Gabbisaa ammoo bara 2021 irraa eegalee mana hidhaatti dararaa jiraachuu ibsichis ifoomseera. Aangaa'onni poolisii namoota siyaasaa mormitoota Oromoo himannaa malee hidhaa yeroo dheeraa fi gara jabeessa ta'e raawwachuun sirna haqaa Itoophiyaatti qoosaa jiru. Itti aantuu Daayirektara Human Rights Watch Damee Afrikaa Laatishiyaa Baadar aangaa'onni poolisii namoota siyaasaa mormitoota Oromoo ABO himannaa malee hidhaa yeroo dheeraa fi gara jabeessa ta'e raawwachuun sirna haqaa Itoophiyaatti qoosaa jiru. Mootummaan Itoophiyaa hatattamaan gadhiisuun hidhaan seeraa alaa hojiirra akka hin oolle taasisuu qabaa jetti. Akka ibsichaatti mootummaan sirna haqaa sirreessaa jiraachuu kan himu ta'us hidhaan jumlaa fi namoota ilaalcha siyaasaa isaanii irratti hundaa'uun hidhuun jiraachuu Human Rights Watch fi dhaabbileen mirgoota namoomaa biyya keessaa biroon galmeessaniiru. Taateen kun haala sirna haqaa biyyattii keessa jiru ifatti kan mul'isuudha jedhe. Poolisiin Oromiyaa hidhamtoota siyaasaa humnaan dhabamsiisuu, mana murtiitti osoo hin dhiyeessin tursiisuu fi maatii fi firoottan isaaniitiin akka hin daawwatamne taasisaa jiraachuu ibsichis addeesseera. Poolisiin Oromiyaa Abdii Raggaasaa ajjeechaa poolisiitiin shakkuun erga gurraandhala bara 2020 hidheetii booda maatii fi abukaattoon akka hin daawwatamne dhorkamanii jiraachuunis ibsameera. Hooggantoota ABO 6 ammoo ajjeechaa Haacaaluu Hundeessaatiin walqabatee adoolessa bara 2020 keessa kan hidhee ture yoo ta'u mana hidhaarraa gara mana hidhaa biraatti dabarsuun rakkisaa tureeraa jedhe ibsi kun. Human Rights Watch ragaalee jiran kan akka maatii fi firoottan hidhamtoota abukaattoo fi hoogganaa adda bilisummaa Oromoo dubbisuun waraqaa mana murtii fi galmee seeraa ilaaleera jedheen poolisiin Oromiyaa adeemsa seeraa cabseeraa jedhe. Akkaataa heerri biyyattii ajajuun hidhamtoonni siyaasaa mana murtiitiin bilisa ta'an akka gadhiifaman akka taasisu ministeera haqaa biyyattiitiif Human Rights Watch waamichas taasiseera. Koomishiniin mirgoota namoomaa Itoophiyaa haala qabiinsa qondaaltota adda bilisummaa Oromoo ABO mana sirreessaa keessa jiranii irratti mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin marii gaggeessuuf beellama qabaachuu isaa gabaasnee turre. Adda bilisummaa Oromoo ABO qondaaltonnii fi deeggartoonni paartichaa seeraan ala hidhamaa jiru jechuun mana hidhaa irraa akka gallakkifaman gaafachaa turuunis ni yaadatama. Egaan hordoftoota keenya kabajamoo taatan oduun ammaaf jenne kana fakkaata ture. Waan nu hordoftaniif guddaa galatooma. Chaanaalii YouTube Finfinnee Maltiimiidiyaa like, share, subscribe godhaa. Finfinnee Maltiimiidiyaa madda seenaaf odeeffannooti.